Abbaa kiyyarraayis anarraayis kennaa isinaa qaban. Abbaan kiyya hasanaan inni dalagate xiqqoodha na barsiifachuudha. Irra xiqqoodha ana barsiisuudha. Nama ulamaa jaalatu, nama barattoota jaalatu, nama ibaadaa jaalatu. Silaa anarra namni biraatu beekaa namni biraa uffatee meedaanii ture. Dhalootaan umrii isaanii har'a waggaa 100 ga'anii jiranii. Ilmaan 16 qaban dubartii 8 fi dhiira 8 qabanii sakka isaa 3 gara fuula Rabbii deeme 13 jira. Ilmaan 13 sanirraa har'a nama 180 jira. Nama 180 maqaa hatamatee qabsantu jira. Gammachuu guddaan na dhaga'emaa kana hundarra kana gammachiiftee isin abbaa kiyya akkana na wajji gaggeessuun irra na gammachiifte jedha. Anillee isinillee nama akka abbaa kiyyaa kanatti guyyaa gaggeessaa isaanii tolu Rabbis naa taasisu. Rabbis naa qabalu.